kiraara rukutaa, kiiboordiin taphata meeshaa keessaa jechuudha. Annaa yeroo mara eeguu deemu in sirbaa deema. Akkuma isin jedhe manni ri'aasaa immoo manuma keenya bukkee waan ta'eef foorcaafaa deema, sirbaafaa deema. Even waan inni hojjedhu irra yoo jiraate dhiisee tanan isa laaluudhaa ba'aa ture dura. Annaa ani sirba akkasittiin sirbu ammana miira keessa nan galchu. Garuu maalan jedhanii acee koo sirbituun mee mootummaa waaqaan dhaaluun jedhan. Yookiin akkas jedhu dhiisimee waaqni kan naa kenne kanaaf miti naan jedha. Daandiratti naana argummoo natti dubbata. Akkam natti dubbatte nan arrabsa. Arrabsii galee tanan maafan arrabsee booda. Mana keenya bira darbee mana isaanii dhaqanii. Galgala mana ri'aasaa tokkotu jira. Achitti kiraara taphata. Amma inni galutti ani hin galu manatti. Yookaan lukaan dhiqadhaa yookaan waan hin ta'in godhaa balbaluma irra dhaabbadhee eega. Yogguu inni galu innis hin laalu dheetu. Utuun barbaadin garagarii ilaalee darba mana keenya. Naanni darbee deemu bahee tanan amma inni mana isaa balbala mana isaanii bira galuutti dhaabbadheen gaggeessan. Achi galee rafaa deelii bakka kanumadha. Amman isaa argu garuu naasuun koon oolu xalayaa walii barreessina. Taphadhaan nageenyu yeroo calqabaatiif suura wajjin kaanii jechuudha. Hamboo keessa wanti nuuf hin jiru anaaf ajee. Laga keessa hin jirra. Iddoo awwaalaa irree nageessitu. Awwaala fa'aa maqaa isaanii faana dubbisiisaa ture. Karaa Addis Katamaa na fuudhee deema. Karchallee maasaa. Edda bahee irree karchalleedha. Edda bahee karaa karchallee deemnee mana koo kunuuti. Xalayaan immoo naa barreessu hodiif chookolleejjii jedhanii naa barreessa. Dhumarratti Hacaaluu Hundeessaa jedhee mallatteessa. Ka hodiif chookolleejjii naan jedha. Naaf Hacaaluun mana barumsaa kiyyaa, ijoollummaa kiyyaa. Waa hunda kiyya. Beekumsi isaas guddinni isaas durumarraan itti fakkaata. Bakka guddaa ga'uu yaada. Hidhamuu jechuun maal akka ta'e naan galuun beeku ture. Bakka Haceen har'a hidhamee boru bahaadha kiyya. Kan inni eegaa ture. Achi boo'ee tanan gara manaatti galee bariitusaa bakka hidhame sanan deeme hin argisiisan. Yeroo mara ganama guyyaa galgala utuun achi hin gahin hin deebi'u. Achi guyyaa sadaffaa isaattidha. Obboleessi isaa fi eessumni isaa dhufanii huccuu fi nyaata qabanii maal hojjettanaan jedhan. Lakki Hacee yoo argisiisan jedhee ilaaluuf jennaan sitti hin argisiisanii kana booda asin dhufinnaan jedhan. Maatii dhokadhee kanan deema. Guyyaa meeqaffaa isaatti innaa waraabbaman nan arge. Bakka Hacee sagalee dhuma isaan dhagee bazzii lihi sagalee isaan dhagee namni baay'een wannoo ilaalaa ture. Yeroo sanaan hin beeku maal akkanarraa ka'e hin beeku akka ba'aatti narraa ka'e waan ta'e nan gammades bakka guyyaa torbaaf waan hin argineef jechuudha.